waaqni ijaan mul'anne Yesuus Kiristoos mul'ate jechuudha astee jechuun waaqa mul'ate kana galateeffadhaame. Kanaaf warri keenya gurraacha mul'anne jedhanii isa kan galateeffataniif malee waaqa biraa waan qabaataniif miti na hubattanii gurraacha mul'anne jechuun waaqummaa isaati kan hin mul'anne jechuudha. Isatu mul'ate betastaan keenya barsiistii jechuudha. Dhalata Kiristoosiin asitti ayyaana mul'achuu kanata gooftaan Yesuus Kiristoos wantoota sadii irratti akka mul'ate kitaabni qulqulluu fi sirni betastaan keenyaa nu barsiisa. Inni tokkoffaan sida akkan sunitti karaa dubaroo Maariyaamiitiin Yesuus Kiristoos waaqni mul'anne sun dhala namaa fayyisuudhaaf hin mul'ateedha. Eenyu fayyisuudhaaf? Dhala namaa fayyisuudhaaf, warroota du'an kaasuuf, warroota kophaa ta'an jajjabeessuuf, warroota rakkataniif furmaata isaaniif ta'uuf waaqni mul'anne waaqni tokkichi sun hin mul'ate. Saba Waaqayyoo foon uffatee dubaroo Maariyaamii irraa nuuf dhalate mul'achuun tokko isa kanaadha jechuudha. Inni lammaffaan mul'achuu kan jedhamu gooftaan Yesuus Kiristoos erga dhalatee booddee laga Yordaanositti galaana guddaa sanatti xalayaa garbummaa balleessuudhaaf laga Yordaanositti cuuphameera. Maal ta'eera? Cuuphameera. Ennaa inni cuuphamu immoo samiin hin baname. Abbaan samiirraa zintuutu wallee zaafekkiru boqotuu sunuu isa dhaggeeffadhaa ilmi koo kanan jaalan isa kanaana jedhee dhugaa ba'e. Hafuurri qulqulluunis samiirraa gurmuu Yesuus Kiristoos irra bu'e. Laga Yordaanositti gooftummaan Yesuus Kiristoosiin mul'ate. Tokkummaaf sadummaan Sillaasee Yordaanositti mul'ate. Mul'achuun lammaffaa isa kanaadha. Inni sadaffaan mul'achuun gooftaan Yesuus Kiristoos erga cuuphame otoo loliin otoo buliin gara gadaama Qorontoos akka deeme kitaabni qulqulluun ni dubbata. Gadaama Qorontoos guyyaa 40 halkan 40 erga soomeen booddee Qaanaa Galiilaa lafa cinni qophaa'ee jirutti gooftaan Yesuus Kiristoos achitti argamee warroota cidhaasan rakkoo isaanii keessaa baasee bishaan wayiniitti jijjiiree jireenya isaanii miidhagsee waaqummaa isaa achitti mul'iseera. Kun mul'achuu sadaffaadha jechuudha saba Waaqayyoo. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya wantoota kanneen hundumaayyuu kan godhe dubaroo Maariyaamiirraa erga foon uffatee dubaroo Maariyaamiirraa erga baatee foon uffatee inni isa bade barbaachaaf inni isa du'aa kaasuudhaaf inni isa irraanfatame sana yaadatee samiirraa abbaarraa otoo adda hin bahin Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti dhufee durboo Maariyaamiirraa nuuf dhalate isiniin jedha saba Waaqayyoo. Kanaaf ishee galateeffanna. Inni dhalate kun inni mul'ate kun Yesuus Kiristoos kun kabba qaraanii irratti immoo fannifamee si'oolii keessa kan jiran gara jannataatti itti deebi'an gadda keessa kan jiran ilmaan Addaam hundumtuu gammachuudhaan gara jannataatti ce'anii jiru. Ilma eenyutiin? Ilma dubaroo Maariyaamiitiin. Abbaa Hiriyaaqoos akkas jedhee kanaaf dubbate. Yaa Maariyaam kanaaf si jaalanna. Ati dhugaatii dhugaa nu deesseetta. Ati nyaata dhugaa nu deesseetta. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhee dubbate nyaata ta'uusaa gaafa himu. Ani buddeena jireenyaatii jedha. Ani bishaan jireenyaatii jedha. Inni bishaan kanarraa dhugu lammaffaan dheebotu. Inni buddeena kanarraa nyaatu lammaffaan beela'u jedhe. Kanaaf dubaroo Maariyaamiitiin foon uffatee gooftaan dhiiga isaa foon isaa nuu kenne galateeffadhaa. Ayyaanni mul'achuun inni tokko isa kanaadha. Inni lammaffaan ayyaana mul'achuu kana keessatti immoo guyyaa irraa haati keenya qulqullattii dubaroo Maariyaamiin kan gooftaan isheerraa namate kan isheerraa nuuf dhalate guyyaa irraa kana immoo fooniin addunyaa kanarra waggaa 64 jiraattee ilmi ishii guyyaa irraa kana haadha koo kootu hubadhu gara jannataatti ana waliin jiraattaa Daawit abbaan kee akkas jechuun kan dubbate ati yaa dubaroo eebbifamtuudha eeyyeen mirga mootii kan dhaabbattu siin jedhee Daawit akkuma dubbate mirga koo dhaabachuudhaaf koottee dubaroo Maariyaamii guyyaa irraa kana yaame. Sida ajaa'iba dubaroo Maariyaam waaqa garaatti baattee ooluutu nama dinqu akkas jedha qulqullichi ilaalee mootissa nama waatii hidhannu mootaa na Maariyaam yaasifna kullu mootummaa ለሚገባው ሰው ሞት ምንም አይደለም ለሚገባው አለ ሰው ዱቲ ናማፊንታ ዱቲ dubaroo Maariyaam garuu
baay'ee biratti dinqiidha. Maaliif jennaan waaqa kammaatti waaqni kan ishii fidate addunyaa kanarra dubartoota jiran gaarii kan godhan baay'eetu jira. Isheen garuu waaqa Yesuus Kiristoos gadaamessa ishee keessatti baatte akkamiin ishiin boqatti, akkamitti ishiin biyyoon ishii argaa. Saba Waaqayyoo duuti Maariyaam nama dinqaa jedha abbaan keenya qulqullichi Yaareediin sirna maayileetii keessatti jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa kanata dubaroon Maariyaamiin ergamoon raajoon gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee lubbuu ishii fudhatee gara samiitti guyyaa ittiin baateedha yookiin lubbuun ishii foon isheerraa kan gargar addatti ba'eedha guyyaa irraa jechuudha. Eebba isheen irraa bulchuu galateeffadha. Innaa kana immoo dubaroonni foon ishii qabanii Geetesemaanii kan jedhamtu bakka awwaalchaatti boqochiisuudhaaf innaa geessan Ayhudoonni gooftaa Yesuus Kiristoositti naman waaqummaa Yesuus Kiristoos kan hin fudhanne haadha dubaroo Maariyaam kan taate kana qulqulleettii kan taate kana kan hin kabajne akkas jedhan Ayhudoonni lapheen isaanii jabaa edaa ta'eedhaaf akkas jedhan Maariyaam kun taate jedhanii immoo hin odeessu taalaata. Kaleessa ilmi ishii du'aa ta'eera jedhanii duubaboonni isaa barsiisaniiru. Namoota baay'ee waltajjii keenya keessaa baasaniiru. Har'a immoo haati isaa taate jedhanii barsiisu. Kottaa foon dubaroo Maariyaam hin gubnaa jedhan Ayhudoonni. Innaa kana gooftaa Yesuus Kiristoos irraa dubaroon Maariyaam eebba guddaa waan argatteef kabajni guddaa waan isheedhaaf kennameef foon ishee akka gubatu Waaqayyoon hin eeyyamne. Taafoniyaa namni jedhamu miila argaa qabee dubaroo Maariyaam gubuudhaaf gaafa ta'u ergamaan samiirraa ajajame harka isaa muree. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Harka dubaroo Maariyaam gooftarraa adda baasanii dubaroo Maariyaam kabaja ishii xiqqeessanii warroonni yaadan akka Taafoniyaa gubachuun isaanii oolu Waaqayyo laphee isaaniif haa kennu malee Taafoniyaan harka isaa hin dhabe. Booddee garuu yaaduu qaboota naaf kadhadhaa haadha koo dubaroo Maariyaam nan balleesse dhiifama naaf kadhadhu ilma keerraa naa jedhuun dubaroo Maariyaam kennaan ishee guddaa waan ta'eedhaaf yaa Phexros harka isaa kana deebisiif ittiin jette Taafoniyaan harki isaa hin deebi'eef. Agartanii dubaroo Maariyaam kan itti dhiyaatee kadhate ilma ishiitti kadhannaa isaa hin dhiyeessitiif ilmi ishiitis dafee hirrina isaa guutaaf jechuudha. Galanni ulfinni ilma ishiif isheedhaaf haa ta'u. Innaa kana foon ishii ergamoonni gara samiitti ol baasanii Yohaannis qulqulluu wajjin muka jeennataa jala boqochiisan. Guyyaa 215 achi boqotte. Yohaannis deebi'ee muka boodan isheen muka jireenyaa jeennata jiru jala foon ishii boqoteera jedhee muka boodatti meera. Isaanis Yohaannis bakka haati keenya dubaroon Maariyaam boqotte erga argee nutis arguu qabnaa jedhaniitu subaa'ee galaniitu. Sanaan booda gooftaan Yesuus Kiristoos naasee gaafa bultii 14 isaaniif foon ishee kenneefi isaanis galataan lammaffaa dubaroo Maariyaam boqochiisan. Sin ajaa'iba! Tuuti xarriidha, awwaalchi immoo naaseedha. Namoonni kun mee galateeffadhaa haadha kana qabame. Walumaa galatti guyyaa irraa dubaroon Maariyaam guyyaatti boqottee nuti kaayyoon baanee taabota baannee ishii kabajnuuf immoo isheen dhugaatii jireenyaa, isheen nyaata jireenyaa waan nu kenniteef ishee kabajuuf malee ishee waaqessuuf miti. Abbaa Epifaaniyoos biyya Qophoroos akkas jedha dubaroo Maariyaamiin, yaa Maariyaam baay'ee si jaallanna, yaa Maariyaam baay'ee si kabajna, yaa Maariyaam ulfinni kee guddaadha garuu si waaqessuudhaan garuu maal sin goonu si waaqessinu. Namoonni baay'een akka waan nuti dubaroo Maariyaam waaqessinu godhanii kanaasaan jiru. Guyyaa irraa eebba isheerraa argachuudhaaf walitti qabamne nu haa eebbistu durbeen galateeffadhaa. እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አስተዳደሩ ተብሎ የሚጠራው በዚህ ወር ከታኅሳስ 29 እስከ ጥር መጨረሻ ድረስ ዘመነ አስተዳደሩ ይባላል። የመገለጥ ዘመን ማለት ነው። የቱ ነው የተገለጠው? ምኑ ነው የተገለጠው ካላችሁ የማይታይ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ሥጋን ለብሶ እኛን ለማዳን የወደቀውን ሰው ለማንሳት ድንግል ማርያምን መጥቶ እሷን የውርስ ኃጢአት እንዳይደርስባት አድርጎ ጠብቋት ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ክርስቶስ ሆነ። ያም መገለጥ ተብሎ ይጠራል። ምን ተብሎ ይጠራል? መገለጥ
እግዚአብሔር የታየበት ዘመን ከዚህ በፊት እግዚአብሔር